jennaan jecha san irraa jennii nama biraa gochaan garsiise jecha ijoolleen teena ijoollee arsii dogongoraan dubbattee fi gochaan ammoo jinniin qabee fidee arseenis galgala san qabdee fidee achirraa osoo qaxxalamu osoo halkanii guyyaa wal jijjiiru hadha gahee jechuudha. Jaarsi sun ammoo lola kana dura lola kana keessa hin jiru. Achina qabadha. Tole jookar khiyyamee si haa gaafadhu. Jaarsi mucaa xiqqaa duraa lola dura jaarsi guddaan hiriyaa abbaa keessanii san maaliif qabamee tumamee telefoonni isaa irraa fuudhame? Gandummaadhaaf immoo waan biraatiin. Ayyee galatooma. Sani arsitu qabee jedhani abbaa qabellee hin beeknu dogongoraan qabame abbaan kiyya kama kasaati shabaaba. Gartee nama guddaa akkasiiti jechuudha. Nama abbaa keenya nuu ta'u nama abbaa keenya hunda nuu ta'u. Dogongoraan qabame nama isa qabellee hin garree Harargeenis fakkeenyaaf akka yookaan nama guddaa ganda isaaniitti nama maaliif qabame nama kana ijoollee arsii akkamitti nama keenya guddaa keenya qabdi nuu dhiyeessa nu gaafadhaa namni jedhee jiru. Jaarsi akka viidiyoo itti waraabe nama ijoollee arsiin na qabee silkiin narraa fudhatamee jire na tumanii jiranillee jedhee ture. Dhageettanii? Jaarsa san isiniitu qabe moo waraana biraa haa arsiitu qabe? Jaarsa ijoollee arusiin na qabee malee nama qabe hin beeknu. Isin irraa nama qabe hin beeknu. Arsii haa himatu malee. Yaa hin beeknu. Nama lafarraati nama miidiyaarraa osoo hin taane namni isa qabee silkiirraa fudhatee tumee gadhiise nama miidiyaarraa miti nama lafarraati. Nama beeknullee miti. Namni qoratee irra gaillee hin jiru jaarsa san jechuudha. Tole hayyee miut godhadhu jookar khiyyaa. Jinni itti oofi. Na dhageeffadhu. Ijoolleen tanuma alishaa qabde sani. Ijoolleen tanuma mucaa walloo san qabdu. Ijoolleen namuma 15 jaarsinis jee mucaan alishaa mucaa wallollee namuma 15 jee. Ijoollee wal jaartee jira teessu tanuma arsiiti. Tanummaan nama hunda kutaa hunda jimmaa saamtu walloo saamtu harargee saamtu tanuma arsiiti. Haqa hima way firummaan baddi. Nuti lola duraa lolleeti. Firraa dhiifnee yaa'iin bu'aa nuun qabdu ni dalaganne jennee miidhama malee yaa'iin bu'aan qabdu jennee firraa dhiifne. Cal jennee odoo tatteenyu miskiina jaarsa abbaa kiyya nama guddaa farsaa irratti maallaqa irraa fudhatanii jawwaala irraa fudhatanii nu dhufe gastiiti jedhan na dhufe abbaas nadhaa wanjeen nu garsiise laayifii irratti ijoollee arsii nama 15 na tuman jee hayyee jennee ijoollee ganda isaanii tagaara mul'ataa itti goonee ijoollee bira keenya zim jennee itti dhiif. Ammaan lolatti hin dachaanu jennee gargaaranneetuma cal jennee. Deebi'anii eegammaasis guyyaa sanirraa oolaniituma guyyaa lammaffaa mucaa alishaa qaban bikkuma sanitti maattuma sanirratti. Ijoolleen walloo isaan fiddee cafaynaan ban nuti harargee seenee qabne malee way keessanii jaanii jawwaala irraa hatanis deebisaniif dhugaa jirtu dubbannaami nuti tana keessa yaa'ii barbaanne gaafa namni tokko lafaa ka'ee nuti harargee seenee isin qabne jaan tuffiin isaan harargee tuffataman tun akkami nam 200 ta'anitti abdii bilisummaa guyyaa san barbo harargeen namaa miti jeebo hangana nu tuffatan jara keenya qara bayyee ma firummaan baddi nuti yaa'iin feenu harargeen ifiif dhiibanii nu naqan mucaa duraatis ifiif nu qaban abbaa keenyaas ifiif nu qaban meekkame akka haramtaan hayyee kamtaan. Tole hayyee qeerransa waan itti hidhaattu ni qabdaa? Yaa anis yaaduma jinnii kanarratti kun ijoollee tokkoffaa dura akka reefu jaansan irraa waa'ee abdiirii fi waa'ee waajjii irratti akka dhimma dhuunfaa tokkootti anuu hoommantii kamaleetti barreessee bilook na godhee ture. Namni hadiiruu nu wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru. Namni murtu guutuun wal beeku gaaraa kana keessa hin jiru. Akka immoo wanni dhimma lolluuf itti keetti nuti wooma jiruun jiru tanaa fi tuffii isaan nuti garaa laafummaa keenyaatu kana nu godhu jira waan jaamurraa ijoollee qabnee akkas goone. Dhimma immoo waraanni gaaraa hin seenuu jeef. Waraanni gaaraa akka waraana gaaraatti bar harargeedha. Arsiin seen nu dha'uu dandeessi yoo feete. Yoo nuti firraan dhokis nu gaafatti malee nuti harargeedha bar. Haqabamu jirus harargeedha bar. Waraanni gaaraatti akka harargeen laalameeti. Lakkii nuti asitti gireerraa dhorkinee nyaata kan inni ol yaanii farsaa irratti ijaaranii akka iluun gastii keessa taa'ee ijoollee tumsiisaa maallaqa itti ergaa fi giiftii darbaa fi nuti asii gireerraa dhorkineetuma dhiifnaa jechuudha. Akka waraana gaaraatti hin seenu hoggaa jiru maal jechuudha akka arsitti yoo maaliif seena kun?
bakka tanatti siin qaba. Iluun ijoollee tanaaf maallaqa erguu ragaan ati qabdu ni jira. Yaa giiftii isaa darbu agaruutti hin jira garuu taaqida maallaqa isaa erguuf waan deeggarsa duuba jiru waan hin beekneef gastii keessa taa'ee tumsiisu. Inni taaqidatti anuu ijatiyyaan tumaa ja'uun harargeen haadha siyaasaltu tumaa kajuun dhiifamallee anuu dhageen jira. Kana achi ragaan maali? Ammoo kan viidiyoo inni akkas ja'u ni qabda harargeen haadha sii kanaa gootu tumaa kaja'u. Yaa gastii keessatti viidiyoo namni waraabee gaddisi gaa arkeen ture warra hin buufne malee isiisan arkeen ture. Okay. Walumaa galatti laal an amma naatu dubbatana dhageeffadha. Ragaa. Laali wanni haasawame wanni gartee jookar Khadiir Martuutii kana je'e sanis akka Hamzatti akka nama tokkootti wanni ati iluutu akkana je'e jettus ragaadhaani walirraa qeeballa. Yoo ragaa viidiyoo waraabamte fiddee asin nu dhageessifte kanarrattis ni murra kaanirrattis ni murra. Ammoo lola gaara keessatti deemaa jiru kana wanni amma isin jettan kuni as jalatti ummanni barruu barreessaa jirus yaada ummanni kannachaa jirus ummanni kun gaa yeroo san laayivii san laaluu danda'an gaafa Khadiir akkas jedhu gaafa iluun akkana jedhu laaluu danda'an ammoo jara keenya namni tokko nama harargee tumsiisuu hin danda'u yoo baxraanummaa taate malee. Gama biraatiin wanni inni amma as isin lamaan jidduu dhageeffadhee haasawa jookar jidduu dhageeffadhee jookar jaarsa guddaa nama 15 qabee isaanii qabee jaarsi isaanii na qabee ja'aa asirratti kan ja'amu kuni jaarsi sanis yoo jiraate nuti hin qabne jechuun jira isaanii na qabe je'e badiin takkaffaan mucaa walloo qabuunuu badiidha dura durso mucaa walloo qabanii hararge seene jechuunis badii lamadaati. Oromoon Oromoo qabdee ebalu seene jechuun tuni badiidha akkasitti quba qabaadha. Talamadaati jaarsa guddaa akkas godhuunis badii. Dubbiin eegas booda jabaatte guutuun isinis qabdanii akkasittumuun isaanis qabdanii akkasittumuun faaruu miti badii. Badiin tun silaa arra isiniin kun wal taatanii Amaara Oromoo miidhakkas godhan jettanii wallaahi garaa kiyyaa deemana dhuga. Idda wal miitan kanarra silaa walit dhuftanii nama Oromoo miidhe miitanii garaa kiyyaa dhadhaana dhuga. Amma immoo isin lachuu waltumuu keessan saniif niin gadda. Wal miidhuu keessaniif niin gadda. Akka amma beeka. Okay. Viidiyoo ebalu viidiyoo naa ergite sanii teelegiraama irratti naa ergi. Ini qabda teelegiraama kiyya irratti naa ergi. Tanaaf jara keenya badii lolaa keessatti warri balleeyse yoo jiraate isaan lachuu balleeysanii warri dura eegalee jechaanii dura eegallee balleeysinee jee obboleeyyan keenya ijoollee gaara jirtu ta'arsiitu jechaan tuquudhaan balleeyse jaarsa sanillee yoo asitti dhufee nuti hin goone ja'an gaa waan nuti hin goone ja'an irra kaa'uun hin danda'amtu shiftaa isaaniin natuma yoo kan jedhu taate badiin talamadaatis tasaanii taati arrarraa ammoo kabajaa fi jaalalaa wanni maqaa waaqoo guutuutii fi maqaa goottotan dabreetii fi maqaa rabbiitiin isin gaafan Oromootu Oromoo gaara keessa qabeetumee dhagahuun barbaada. Oromootu Oromoo qabee gaara keessatti gandummaan akkana godhe yaaboo biyya faranjii tana keessatti warri biyya faranjii jirtan ni beeytanii arrabaan akka feete yoo waltu harkaan waltu quun hin jirtu. Dirreen san nuti asirratti arrabaan gaafa nama tokko madeeysinu dirree gartee itti harki dalaguu jira jara keenya. Rabbi sodaadhaa warri as gubbaa arrabaan wal tuttuytan. Warri as gubbaa arrabaan wal mimmiitan. Arra isin biratti arrabnin dalagu harka malee ammoo ijoollee gaaraa biratti arrabaa miti harkaatu dalaga. San quba qabaadhaa hadaraa rabbii. Hadaraa rabbii heeraa fi seerri gaara san keessan jiru. Aayyoo meeqaa booyaa, aayyoo meeqaatu dhukkubsachaa jira, ilmaan meeqaatu booyaa jira jara keenya waan kanarraa. Hadaraa rabbii waan kanarraa fagaadhaa obboleeyyan keenya warri dubbii tana dura eegalee
nama 10,000 irratti dura jalqabnee akkas jechuun keenya badiidha jaanii fudhatanii jiranii amma booda immoo wanni kun akkan kaane isin Abdii kumee butaka. Laakiin immoo shibbatti beekamaa fi shibradii. Abdi. Furan doktor. dubbadhaa. Nin dubbadhaa ulfaadhaa galatooma. Waan hangammaa dubbatamaa jiruu fi dubbachaa jiru keessatti tarii yoo dogoggorri jiraate akka bilfama illee goota. Asumaan isin gaafachuu barbaanna. Waan takka waan isin sirreessaa deemu takkatu jira. Isii keessaa inni duraa jecha Harargee fi Arsii jedhu kanatti yoo fayyadamuu dhiistan bareeda jedhee yaada. Sababbiin isaa wal dhibdeen Harargee fi Arsii jidduu akka hin jirre asumaan hubachuu isin barbaachisa. Wal waraansi, wal dhibdeen, wal lolli Harargee fi Arsii jidduu hin jirtu. Sun akkasi quba qabaadhaa. Dhimma Arsii fi Harargee jedhu sana himata jaraa keessatti illee yeroo himata irraa fuutanillee jecha Arsii fi Harargee jedhu sanitti fayyadamuu irra jecha dhuunfaadhaa dhalattoota Harargee keessaatii fi dhalattoota Arsii keessaa waan jedhamu sanatti yoo fayyadamaa deeman bareeda jechuu barbaade. Tokko. Inni biraa gaafii jookariin gaafattaniitiin jookar mucaa walloodhaa Harargee seenee qabnee jedhee jennaan mucaa maqaan isaa Jinnii jedhamu kun ammootu jechi summaaf sana jettan jedheetiin mucaa Arsii ijoollee Arsii qabe jedhu suni yoo jecha ijoollee walloo seenee qabne jedheetiin jecha sanas gubbatti miidiyaa gubbatti dubbatee mucaa walloo gadhiisanii